Mee addunyaa dhugaanii warqee jalatti dhokattee yaadimi. Jaarsolii kanneen qalbii keenya nuuf haaromsan nuuf eegan haqa warqeewwaniin yommuu gurguran hora xiqqoo kan harkatti gungunneef garuu immoo lola dhalootaa gara dhalootaatti madaatee dabarsuu danda'u kaasu gidduuma lola kana keessatti goonni tokko ni ka'e ni dhaabbate humna loltootaa miti yookiin qabeenya qabaatee miti garuu morma fi sagalee akka bakakkaa dhugaa dubbachuun hunda raasuu danda'uun malee kuni seenaa Diggaasaa koo caba uummataa fi keessa isaanii kan dubbatudha. Gara sagalee kitaabaa ofiishaalatti baga nagaan dhuftanii bira shaayii keessan qabadhaati dhageettii seenaa ajaa'ibaa kanaatii fi garan itti nuuf dhiyaadhaa marri dhumarratti ilaalchi namni aarsaa of gochuu irratti qabdanii kana booda tasumaa wal fakkaataan ta'u chaanaalii keenya like share subscribe gochuu keessatti hin dagatiina.